Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ya harkafune nageen keessan badhaadha. Ummata Oromoo kabajamuuf jaallatamu maatii ajaboosho baga nagee ankara chaayinaa kana obboleewwan kiyya qaqqaaliiwwan maatii koo kan taatan kan guyyaa takkas taatu viidiyoo kee ilaaltan laayikis gootan koomentii barreessan sabiskiraayib naaf gootan isin jaalladha isin kabaja rabbiin irra caaltu waan fi jaallatu isin haa uffaqu duneettis akhiratti illee egaa wanni lammataan jechuu barbaade immoo ijoolleen Oromoo amaara diina waliin dhufachuu dhiiftee jirti. Tibba kana yoo abbaan keenya akkasi boohu namoota biraatan sagalee ta'e garuu abbaan keenya bahee jira. Alhamdulillah rabbii kee kaafaa keessan gammachiisa. Yaa rabbi wallaahi wabillahi ati mootii zalaalamiiti rabbii kee galanni kan kee hin badin. Wallaahi galanni rabbii ol ta'e hin badin rabbiin ammallee shaa'ate kuma rigaa ol haa taatu wallaahi alhamdulillah rabbil aalamiin. بري فديك كفلني كم مجان في أبا كنا إيه بدي قرانا نياتي وربي أباسو والله أنجتي هي نياتي بوئي دبك والله دبتشو دبك أيوة الرسالة دبلين جندو أنجتو رجال دبت مو جدّي سكلا سكان وقت والله خليه سما جمّد بوئي جتو والله جمّدتو كيسم بو بقى ربي نسابة أبا كنسا أما سبان كنسا رجال دبتو كأر صبر بعد كنا نقول تسوق أرامي بس ما إجا إجسيران وننجتو والله جرّي نساني سنور كتام ماهي مري دعاء اللي أنتنا نما كنا كنا أما اللي أحمد وبابو سنا بالي كنا حاجة بيفني إذا جري فتشو نفيدا هاول فاتني هاجلتني ربي نبينا يوسف باسم سني باسم كنا رتهم ماتن نمني سنار جيجني كان آيات الدنيا سني رفتي سني وني سني فاكفل ربي والله إن شاء الله ربي نباس ربي جزانا ما هم مسألة جرا فمبوس مسون جزاتي الدنيا فآخرة سني فاكفل وبلون تيوان ربي رافضاتي ربي اسمي نبينا يعقوب يوقاس الدواء المساد أبي ربي دبسه ربي نبينا يعقوب دبسه والله بكلام كيسن لا أكجاري فتأي كجاري حامرجو أما اللي بكلام كيسن كإلماني ديني رتي والله إن شاء الله إن شاء الله أبوشي الدنيا أكرام الكائن من جالسة كان إلى ريالة كان الأرقام جالسة كان يا تمام سنين كلهم إسن أرجعنا مكان كيسن والله ربي ريالة كت اللي أنا واحد كيس أول فتسل هرأ آخر اللي جزاسي حكفلو برو هرأ الدنيا اللي جزاسي حكفلو برو آخر اللي ربي جزاسي حكفلو ربي أبا جزات أدعون استجب لكم ربي كونوا عند آيسني يقول رب بإذن الله تعالى يا ربي ما تسأل نما قرانياتي جاسا كنا من بو اللي nama dolte sumuni baatelle nama liibi seene sagalet eefille nama video hojjete sagalet eefille wallahi rabbi ki milkees ya rabbi guyyaan jumma rabbi sin ha milkees obbolee wanti wallahi onni raadu aayisni god hedduu keessan feemasoota hedduu kagana magalgala jala ollu kan jaalannu kayo inni nama arrabsu deeggaru kayo inni nama faarsu deeggaru kayo inni waa nama godhu deeggaru kayo inni waa nama godhu deeggaru yoo hejaasa kana irratti hundi isaaniitu hin callisan hundi isaanii afaan isaanii qabatan mubaarak musammaa hatta yeroo kan bo'ee iyyisiise iyyeetiin jedhu waa'ee dhalaa feetee dhiiratti burrii fi kanite dubbataa ture yoo abbaan keenya akkasibbo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu asha waan kafuun jirtu nageen keessan badhaadha dhugaa dubbatuuf waa sadii irraa dubbatu waa sadii waa afur akkas baay'ee dhagaruun raasa'u dhufe akkana mutukkootti dhugaa dubbatuuf wallahi samooni kana wanti samooni kana deemamu baay'ee tokko natti dhagahame waa baay'ee natti dhagahame tokko fam xatti kaleessa duute sana rabbiin biyyoo itti halaafisu ba'anii hafuura rabbiin hunda kennayyuu haa oolchu obboleewwan kee of eeggannoo godhaa hamma dandeessaniin wanta aqimii keessanii olii yoo ajajamtan imbii jechuu danda'a imbiin beeytanii hin taa'uu jechuu danda'a خلاص فعل وان دموز أنا متى تزني هفا باتني ترتني لبوك هسه نبيه كسي تنقلتن لبوت أنا انجراتون وهم دجا بيكاسن أكلاتي قافت أبدان كفتني وسوج أبداني دلالمي كيسنج إستني وفتي أدن أوكي كنافو حمد أندسني أبليوان كيا حمد أندسني والله وان إسني هكمي كيسني أوليو أججمتن هنقولنا إم بجد عددا أما اللي باينان كونتراتا بأم بايسنا أبوليونكي ريفا كيسان تقالون الفاتار مجتين سني
تكاليس أمدوت توني أنت لا ولايتا دي أنا فقط أكسي يكذب مغارو متأتين كنجت شونام على وجهتي akkasuma immoo appartimentii mana kiraa kun fooqii mana garan kan achi keessa hojjetti miicattiin iqaamaan qabdu wanni iqaamaan qabdu paaspoortii illee qabdu xalaba gadhiistee jirti. Kanaaf carraan reeffisii biyya galullee ulfaataadha. Carraan haidhisillee ba'ullee ulfaataadha. Miicattiin tun osoo adireeshaa yookaan maal jedhansaa ila kana kaas addaan kana mastaawatii kaas addaatu kuftee fi nama duuban darbillee wanni beekamaa hin jiru. Ay taawwaqni. Kanaa seeraan qoratamee dhugaa fi haidhisii ba'uudhaaf silaa waan hunda caalaa paaspoortiin isii kifiilonni isii itti gaafatamummaa fudhatu jechuudha. Isin ajaa'ibsiisaa intalli wa'ii duutee galchuudhaaf reeffa kasasan reeffi kistii qabaa jedhanitti galchuu dhorkan hunda jechuudha. Hamma dandeessaniin biyyarraa baatanii obboleewwanti cakkana kontiraata keessan waggaa lamaan teessan fixadhaa ofirraa biyya galaa malee gaafa biyyarraa takka baatan kontiraatattanii michootii soquuf jettanii hin badina silkii qaba jettanii namu argitanii wal barattanii nama argitan qabattanii abaabbalamtanii hin badina yeroo ammaa rakkoo cimatu ijoollee keenya irra deemaa jira jechuudha. Xalabaa gadi hin dhiisina raahan isinitti haa hafu. Wallahi kontiraata baatanii akka gaarii bixiraanaa jiraachuun isinitti hafu. Kontiraata baatanii birrii guddaan hojjechuun isinitti hafu. Karaan fagoon maaliin qabu karaan nagayaa fagoon qabu jette Oromoon. Ila kontiraata yoo teessan waa hedduu yoo amalli warraa isin hin taane amala warraa san danda'a adabadhaa ta'a. Yoo hojiin isin ulfaate hamma dandeettan hojjedhaa. Hamma hin dandeenye himadhaa ofirraa dadhabe kanaa jedha. Yoo isin hin taane biyya galuu filadhaa. Daddaftanii kontiraata irraa hin bahina. Yeroo ammaa ijoolleen keenya waa hedduutu isaanirra ga'aa jira. Tokkoffaa hojiin argatan. Lammaffaa beeruutii fa'aa keessatti kontiraata badanii carraa dalaguun argattan nama tokko. Garuu carraa biyya galuu akka laayyeetti hin argattan isin. Hin jiru seerri akka Dubaayii biyyoota garaagaraa kanneen miti. Dubaayii keessattis akkasuma hojii yeroo ammaa hin jiru. Wallahi dhala arge dhala liibii seentee yeroo ammaa hojiin hin jirre kanatti dhala baaba na ajjeese hojiin warabbal kaaba gurra kiyya kanaan dhagaye ilaal. Hojiin na ajjeese dhala baaba eebade na baasa na baasatti akka liibii banatte micaltiin sun ufii sa'aa 24 liibii si arga. Amma iddoo samoonni kan dhala baaba dudhootuun argu liibii si. Gin na baasa hojiin na ajjeese dhala baajita silaalame dhugumatti hojiin si baay'ateeti. Amma liibii seenuu sittiin tola dhalabatti. Ada carraa jawwaala akkana maxxoo keessatti walii gadhoofu argate taanan hojii maaltu sitti baay'ate firii jirtaa yoo hojjechaas jawwaala walii gadhoofu argannaan firii jirtaa yoo hin fakkeessina. Hundi kennaa xalaba jira. Yoo rabbi namaa laaffise jireenya xalabaa. Yoo rabbi si jabeessuu jedhe xalaballee baatee waan ati yaadne si mudata. Gizee ammaa alagaa caalaa nama keetu si nyaachaa jira. Gizee ammaa alagaa caalaa nama ati kiyya nama biyya kiyyaa dubartii akka kiyyaa jettutu si nyaataa jira jechuudha. Karaa atiin beekne si nyaataa jirte jechuudha. Namoomaa si baasaa jirte jechuudha. Kanaafuu hin gowwoomin. Baate miti hiriyyaan baay'isin. Mikirii namallee gizee ammaa kana kan xalabaa ba'ii hojiin akkana badhee jira kan hin dhagahin. Adabadhu xalaba kan kee taa'e. Adabadhu dhibba takka riyaala dhibba takka kabajaan fudhatu si wayya. Kuma takka waa meeqa argatee fudhatu sanarra. Kumni tokkos yoo bubbulti waa isa fiddun beektu beeki. Ati garuu ilaalchi kee hojiif baata miti waan baay'ee si mudachuu danda'a. Bakka suutan deemtee jireenya kan kee keessaa bahuu dandeessa. Suutan deemtee bakka of jibbiteetu bakka maatii silaa yoo xalaba jirtu yaaddu san hunda dagachuu dandeessa. Gaarii miti. Xalabaa yoo baatan birrillee qabachuu hin dandeessan. Anuma isiniin jedha. Kanaafuu xalaboota of dhiisaa. Rabbi mucatti kenna reeffasillee nagaa naa galchu. Yeroo dhiyoo keessatti reeffasii maatii biraan haa gahu. Dhugaa maatii yoo nama awwaallatiin sabbaruu hin danda'anii ilmaan qabdi immoo gara tokkoon namatti tola. Gama tokkoon ilmaan isiisan osoo yaaddu dhabamuu isii baay'ee natti dhagahama. An akka nama ilmoo argee takkatti baay'ee himamiin isaa guddaadha. Osoo ilmaan tiyya galee argattee yaada isaanii hiraartu carraan isii akkas ta'e obboleetti kenna. Wanni godhamu jireenyi biyya ormaa kun qormaata hedduu qaba. Jireenyummaan ganda duniyaa kun qormaata hedduu qaba.
ربي قريب هذا يوم القيامة والله baay'ee galatoomaa isin jenna kabajamtoota keenya dhiibbaan Oromoo alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin jazaa isin haa deebi'u waan isin jechuu barbaadu birriin gubbaan nurraa fudhate duraan qarshii 770 san keessaa immoo qarshii 142 deebitee fuudhamu akka wanti namichaa hidhamte birriin tasu darabiyaa keessaa malee tuummartuu deebitee jechuudha. Birrii waliigalatti guuramte jechuun miliyoona takkaa fi gara 300,000 akkasumas birrii miliyoona tokkoo fi qarshii gara 300,000 fi gara 70 motora kana mallaqa san amma hundaayyuu inshaallahu ta'ala taan amma argitanii eegante isaanii geessinee qorqoorroon ijaarretti guyyaa dhufu keessatti qotiyyoo qaban isa qotiyyoo lama jechuudha qotiyyoo sammoolee lama hoolotii mana qorqoorroo birrii tanan jechuun qarshii nama kaafte gara qarshii 600 fi wayii birrii 5 miliyoonatti jaalles kaafte 5 miliyoonatti hunda inshaallahu ta'ala mana illee jirullee sirraa jijjiiramti maamle kasii gara hiyyummaa nagayatti Oromoon irraa ba'a. Maashaallah maashaallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أو غلطهما زلان دا والله ربي سر حاجالته ربي سر حاجالته أكثرني إن شاء الله تعالى أما كورو إساني فيني من اللي جتميها سنقوله بدو مال بكات تكما سنتيتما خمسة ولدي وقت جولة تناير ديبني دوا تناير رقم بچوا مالي الله أكبر الله أكبر الله أكبر ماشي رب